Welcome again. In today's class, we're going to talk about daily routines. Okay? Kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee daily routines waan jedhamu. Wantoota guyyaa guyyaadhaan raawwannu namoota wajji yeroo haasofnu akkamitti haasofna kan jedhu ilaaluu deemna jechuudha. In this lesson, I'll share a conversation between me and the other teacher. Okay? So by the end of this lesson, you will learn some useful expressions that can help you when you want to talk about your own daily routine with anyone else. Okay? Kutaa kana keessatti expressionota yookiin ibsoota akkaataa itti namni tokko waan guyyaa guyyaadhaan raawwatu itti ibsatu kan barannu ta'a jechuudha. Okay? So this is a basic lesson to help you speak naturally and confidently. So kuni bu'uura isiniif ta'a jechuudha. Lessoniin kun yookiin barannoon kuni isin gargaara jechuudha. Akka haasawaa ati nam tokko waa'ee guyyaa guyyaadhaan ati raawwattu ibsuu keessatti baay'ee si gargaara jechuudha. So conversation kanarra dhaabbachuudhaan yookiin haasawaa anaa fi barsiisaa biraa jidduutti ta'u dhaggeeffachuudhaan ati kan mataa keetii okay irraa haasawuu dandeessa jechuudha. Having said so, now let's jump in. Haa eegallume ergaan kana jenne. So asirratti wanni something that I want to let you know before we get started. Okay, wanti osoo eegal duraan isin beeksisuu barbaadu. Ani akka barsiisaa AT8 dalaga jechuudha. Yookiin akka barsiisaa AT8 haasawaa jechuudha. A fi B dha jira. So ani A akkaan ta'etti ilaalaadha. Okay? Okay, let's get started. What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock. What do you do after you wake up? I wash my face and brush my teeth. Do you eat breakfast? Yes, I eat breakfast at 7 o'clock. What time do you go to school? I go to school at 8 o'clock. What do you do in the evening? I read books and do my homework. What time do you sleep? I sleep at 10 o'clock. That's a good routine. Thank you. You're welcome. So haasawni naafi barsiisaa jidduutti ta'e isa kana. So haasawa kana tokko tokkoon keessa deemne waliin haa ilaallu. Okay? Maal akka waliin jenne, okay, akkasuma maal fa'aa ja'uu maltanii jechuudha. Isin kanarra dhaabbattanii kan jedhu haa ilaallu ta'a jechuudha. Akkasuma akkaataa itti ja'amu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti maal hin jedheni? What time do you wake up? What time do you wake up? Akkaataan itti gaafannu ni dheeressina. What time do you wake up? What time do you wake up? Wake up. Sa'a meeqatti kaataa jechuudha mire. Akkaataa hiikni isaa akkuma agartan kana sa'aatii meeqatti hirriibaa kaataadha. San booda inni maal jedhe? I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. Maal jedhe? Sa'aatii 6 irrattiin ka'aa jedhe. Okay? San booda maal hin gaafadhe? What do you do after you wake up? What do you do after you wake up? Jedhee hin gaafadhe. Erga hirriibaa kaatee maal gootaan jedheen. Maal deebise? I wash my face and brush my teeth jedhe. Okay? Teeth hin jennu teeth jennaani. Okay? Irra deebuudhaaf. I wash my face and brush my teeth. I wash my face and brush my teeth. Al tokko irra deebi'aa jaame. I wash my face and brush my teeth. Fuula koo dhiqadhee san booda ilkee koo suwakkadhaa jechuu jira jechuudha yookiin qulqulleeffadhaa. Okay? San booda maal hin gaafadhe? Do you eat breakfast? Do you eat breakfast? Jedheetiin gaafadhe. Ciree nyaattaa jechuudha. Okay? Breakfasting cireedhaa mitire. San booda maal deebise? Yes, I eat breakfast at 7 o'clock. Yes, jedhe dura. Koomaan kun maal agarsiisti? Hafuura asii baafachuu agarsiisti jechuudha. Yes, I eat breakfast at 7 o'clock. Yes, I eat breakfast at 7 o'clock. Jedhame al tokko. Yes, jedhaati. Yes, I eat breakfast at 7 o'clock.
Yes, I eat breakfast at 7 o'clock. Wonderful. So eeyyee jedhe san booda sa'aatii torba irratti ciree nan nyaadhaa jedhe. Itti aanu maaliin gaafadhe? What time do you go to school? What time do you go to school? Asirratti what time do you go to school? Kan jedhu kuni adda babaheeti beekte. So what time sila amma adda babaasuun nu barbaachisa jettanii yaaddanii isin adda hin baasnu jechuudha. What time? Taan takkuma qofaa dhagama asirratti. What time do you go to school? What time do you go to school? Akkasii jettu jechuudha. So sa'aatii meeqa irratti mana barumsaa deemtaadha. Okay? Akkaataan itti jennu akkam jenne. What time hin jennu. What time do you go to school jennaan tan baasnu. Tiin lamaa jiraame. So akkasittiin dubbifamu. What time? What time? Okay? What time do you go to school? What time do you go to school? Ne dheeressina jechuudha boodarra akkasitti. Gaaffii fakkeessuudhaaf jechuudha. Sa'aatii meeqa irratti mana barumsaa deemta jedhee yeroon gaafadhu. Maal jedhee? I go to school at 8 o'clock. I go to school at 8 o'clock. Okay? Sa'aatii 8tti deemaa jedhe. San booda maaliin gaafadhe? What do you do in the evening? Asirratti what do you do in the evening jedhama jechuudha. In the evening. In the evening hin jennu sababa wanni kun vaawala ta'eef jechi kun vaawuliidha, dubbachiistuudha. So jechi dubbachiistuu duraayyoo TH'n tun jechi the fi dhaantu yoo dhufte maal taati? Yeroo dubbachiistuu jechoota dubbachiistuun eegaluun gama duraatiin dhufte the taati. Yeroo jechoota biraa jechuudha jecha konsonaantiin eegalu dubbifamaadhaan eegalu yoo dura jecha dubbifamaadhaan eegalu gama duraatiin yoo dhufte the taati jechuudha. The man, the car akkuma jennu san jechuudha. Asirratti maal taati? The taati jechuudha. The evening. Okay? The evening jenna jechuudha. Maal jenne? What do you do? What do you do in the evening? What do you do in the evening? Galgala maal gootaa jedheetiin gaafadhe. Okay? Maal jedhee? I read books and do my homework. Kitaabas nan dubbisaa, hojii manaa koos nan hojjedhaa jechuu jira jechuudha. Boodarra maaliin gaafadhe? What time do you sleep? What time? Okay? What time do you sleep? Sa'aatii meeqa irratti raftaa jennaan? I sleep at 10 o'clock. I sleep at 10 o'clock. Maal jedhe? Sa'aatii kun irratti rafaa jedhe. Okay? San booda maalin deebiseefi? That's a good routine. That's a good routine. Okay? Maal jechuudha? Suni barsiifata gaariidha yookiin immoo wanta ilmi namaa guyyaa guyyaadhaan raawwatu keessa bareedaa isaatii jechuutti hin jira jechuudha. That's a good routine. Maaliifii namootu yeroo ka'ee yeroo rafu sa'aatti rafu qabaa. Okay? Kan nama hundaatu adda adda jechuu tokko ta'uu hin danda'u. So inni kuni isa bareedaadhaan jechaanii jira. So maalaan jedhee thank you jedhee jechuudha. Wantoota gaariidhaan jedheef deebisaan kee maal ta'uu qaba? Galata ta'uu qaba jechuudha. So thank you naan jedhe. Thank you. Okay? Thank you jennu jennee mire. So thank you jennee jechuudha akkasitti. Okay? Galatoomi jechuudha. Namni tokko yoo galatoomi siin jedhe maal deebistaafi? Maal naa deebise? You're welcome. So namni tokko thank you yoo siin jedhe ati maal deebistaafi? You're welcome. You're welcome qofa osoo hin taane anytime ta'uu danda'a. Okay? It is my pleasure ta'uu danda'a waan baay'ee jechuu dandeenya. Mostly yeroo baay'inaan kan namni fayyadamu you're welcome kan jettu kana jechuudha. You're welcome tan afaan keenyatti uumaa miti kan jedhu wal fakkaatti jechuudha. Nam tokko galatoomii siin jedhe. Okay? Uumaa miti jettaani mire. Okay. Waan akkasiiti. Let's listen one more time. What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock. What do you do after you wake up? I wash my face and brush my teeth. Do you eat breakfast? Yes, I eat breakfast at 7 o'clock. What time do you go to school? I go to school at 8 o'clock. What do you do in the evening? I read books and do my homework.
What time do you sleep? I sleep at 10 o'clock. That's a good routine. Thank you. You're welcome. So conversation ammaan tana yookiin immoo dialogue conversation ammaan tana ta'e kanarra dhaabbachuudhaan isin immoo jechuudha kan mataa keessanii shape irraa godhattu jechuudha. Kan mataa keessanii irraa ijaarrattu jechuudha. Okay? Kan isin fakkaatu kan mataa keessanii ijaarrachuudhaan lafa kaayattu jechuudha barreeffataniiti. So sanbooda in shaakaltu jechuudha. Ifuma keessanii wajji shaakaltu. Sirri moo sirrii miti kan jedhu shakkii isin keessa jiraate barreeffama barreessitan san immoo keessaan naaf ergitaniiti check waliin goona jechuudha waliin ilaalla. So barumsa irraa kana fakkaata kutaa itti aanuun walitti deebuu keenya dura viidiyoo tana like godhaadha namoota biraatiifis ergaadha babal'isaa isiniin jenna. Okay? Channel kanaafis yoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akka viidiyoon biraa isin dhuftu taasifadhaadha. Yeroo biraa barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.